Seema kana mara garatti gadi qabannee teennaa bar qubee afaan Oromoo kaati ittiin haasoitu kana Islaamatti si baasee afaan si kaa yaa shukulaata yaa shukshuuka. Islaama ummata Islaamaati osoo ati zinaa keessa bultu dubartii keessa gangalataa bultu si fidanii si agarsiisan qubee afaan Oromoo waan Oromoo ta'ee Islaama si agarsiisi yaa janjan. Fuutee Islaama kaamila abaaru Islaama kaabila Nabi Muhammadin arrabsu alayhi salatu wasalam sirraan fuudhamu. Ilmaan shawaarii bunnaa beetii Finfinnee keessatti dhalatetu ummata Oromoo gurguraa ture. Eenyu qaadaa meeqa? Siimaan qaadaa meeqa yaa kijibaa qaadaa meeqa? Qaadaa meeqa na hoggantoonni Oromoo Islaama moo kiristaanatti Oromoo ganee wayyaanee gurguratee Amaara gurguratee taa'e siila akka yaamu. Warri waaqeffataa jettanii Oromoo keessa jirta, warri Protestii walnaa jettanii Oromoo keessa jirta, warri amantaa namaatu dhangoobantoonni dhagaa makaana isinii hin qabnu. Makaana isinii hin qabnu amantaa keenya irratti bootaallee isinii qabnu. Yaa kijibdoota dhagaa.